Gana amma bada madami lo narifi ganna bufti matan mali frizi ta urabe mali kibati na rabinte namin ndazi yalla manjo saka frizana atayo ma nadika ani dula sira dula ma jirulle arge beita war sira dululle garana nyaat atin tulle garana nyaat ka beita wajji nyaanne kanavi kalema mashishin indema turte biyati alufte tini gurdin jinsin temte amma mulu brachi baate gide akkadi zana jette faranji bakate tetu akkana mo jinyate to kote akram sigudde to kote beita jijiramu kete fi itti gamada garu modu warimo sigorfatulle ada usafu duda amantile gaddi sun qabdu warra jedhu san sallalte samun jijiramu sirri matae firizi kana fi surre kana tiko yolash moted mani akuma shamarran oromo biya faranji jiratte ho samu di majijirama ufata yoma kasera kama adam safun chapsere ufatte ho mal jetta gafin tamam eshi ana social media kana tse mata kullu bayta kana gadde beta nagar amma gide akati firizi to karo nagar taka nagar ana surre ufade style faranji tinaka live bagante beta ufiti tabatabe timba male nagar oromani si marakitille si gamachitille sokofa ani ufiti amantumma gille kimultisos kandufe mal gani mormawol oniga nawfan asi orkofa mal go choriga nawf butu kuno qama butu orabatani oniga nawfan naka wani sam fidan injo jannata kana galtu garambe khaza bas nagal tu isana jandana goratani koi rakko dini ki jarati live mali jarabar alam me ka tuzura kana wana manja ko kulla dem ko panti bade dem rakko isan dinu ma ki live mali jarabar asitu comment isani tu intale gasti ka sani jani mal to ma hasan njo anama duga wasi tina koi nadri alo leva warrota bira online marati baratte ani kabaja namodati online kanatti baratte kenda nam hundara nam setti yaatu lage fadhu go roma digati taate male akko fine kutti siroma diga jala namni obbolumma rabbi sitti yaate tu siroma diga jala obbolesa ki ati amma ani jatto ras ni boda si qabu obbolesa ki ka gara kiya hamma kabaja si qabu ka gidala si qabu obbolesa gara kiya jala obbolesa ki awlis dama tas obbolesa ki awlis kabaja do amante saman batus marife nama wahid ya qoli terba ana marili isma duga kafille fintare ka warra firati dululle fintare yaaduma obbolumma tokko akkana maga bara kolle hojii rakkate gaafa bal olle hojii dabarse gaafa siif gaddaati hojii gaddee gaafa si gammachuu si yaaduma obbolumma tokko wannan sin jedhu tokko ummanni kenna yoo miiran deemte warri miidiyaa fayyadamu kun dhugaa rabbii fi manaa jedhu ummata kenna jechuun ummata sheeyni lamaan gaasti irratti wal arrabsu si galee sheekiin lama nama jiraatira namni jara deemu yoo argite ufii waliitti wal arrabsu si galee media jala yoo deemte himmarat bakkee nama fudhate abdishaa wallaggaa gaaf kan viidiyoo isaa gabbasanii mucaan maal fiddan jedhee laayivii dhufe meeshaa ofii gadurradhoo isaan jaalala jaraa ture gabbaasa namni kenna yoo jala deemte yoo dhageeffatte si maraacha sii galee anamma obboleettiiti iftu si jaaladha si kabadha namni illee nan ergin an feesbuukii kiyyallee hin qubate umallee ergin reedii qofa iftuu irratti duulamaa jira natti hime amma koomentii jalatti anaa geenye abashaa wajjin taphataa jiru waan ibtuun dubbataa jirtu dhageette mi asli koomentii jalatti naan jennaan namicha ari'ee si bira dhufe sii galee silaallaan nama baay'ee silaala ibtuu yaa'ii godhaa jirti siramaa taa'ee dhufe sii galee amma ani nama meenya kee yaadu miti hin beektaa nama rakkoo kee danda'u miti nama bal'oo keetti gammadu malee nama sitti hinaafuu miti kanaafi tokkofa isma dhugaa rabbi san qaluun ooma jiru ta'ee indalli aynat finixaaleen kun xiqqasho beektaa in ulfaata beektaa. Sitti meesira anaa kana dhufa gartee jirtaa jedhe ajandaa isaan tuulanii ajandaa isaan godhanii suuraa kiyya mataa gaggara galchanii wallaahi feesbuukii kun guutuu suuraa kiyyaas hin agarree tiktokii kana yoo seente kana mana irratti onni godhe si galee jira silaa bilaashatti mormaa wal ajandaa na godhatanii qaama guutuu ajandaa na godhan naayii faatu jedhee bakka gannetti jedhetti dhufe kaa maal fidammaa. Amma di akuma itti jannate ono edamo wili baka karwa demo maal dura baka kana gaafa dura bazinnet yada demo ma inde kamati de kaziga ma durabbi ya
dhugaa isallee qabrii kophaatee galta rabbi si gaafata inni dhugaadha beektaa amma laala akkanatti tokkoffaa yoo amma akka deemne tokkoffaa firri keessanuyyuu badaa mucayyoon tunteenna sadi mooteennaa miti jedheessa shakka amma anummaan kunuu osoo tasanarraa kaasuu baatti wallaa billaa isin beeku keessaa dhufte tuni intalli faranjii jala beektaa isin galee tokkoffaa firri keessi wallaalaka firri kee argitee firri kee yoo fira keessan keessa qotee bulaan akka kiyyaa kan baratin kun jiraate si wallaala ibtuu teenna si jaalannaa si kabajnaa sanattalaan kee kun xiqqasho humna kennaa ol achi tayaa jira beektaa haala kanaan ilma oromollee kaasi fuudhuun argattu si sodaatamni bakka ni sanattalee zinnati jedhee faranjii ajaa'ibaa kanas baasee gabbara wallaahi billahi tallaahi yeroo kuma dhibba irraa sinii fuudhee jechuudha zinnati jedhee faranjii teeru irraa akkatti fuudha kiyya maal si ga'e oroma teerumti amma achi shinshini keessatti gadi deemu jiraa jirtaatin eega ol namaa malitti baay'ee bakka Allah oromo maraichisan kaa kun mucayyoo miskiina natitti guddise wallahi ebba jeefaa jiru maal god ati gana jaarsa No. Baruu keessatti miti jechuu baay'ee si nyaatu waraana nyaata si biyya faranjii sana akkana jettee akkatti na jala maraattu arguu kee jala ngadi wallahi bila ngadi nasin jadi Tokofa tanasi tetima mata kan nabi leka eso asal badas modelist sio tade artist sio tade wa hunde na rabareda aye wani hunde na rabareda namaka ufita mantuma oso hamu makana rakina kuma tikoisi ala kesa kabade abadan gadimbau maalifi waan ijoollee keenya godhaa turan nan beekaa waan ta'eef oduu kijibaati sigale namni ijaarsi arbii jiru bakki jiba oofanii bara oromoon ta'e bara ijaarsi lafa bara zim jatta shoppii oofti sigalanti kana waan ta'eef ufii amantummaa fi bilaashatti viidiyoo mataa qullaa olii gatte na oofanirra silaarra laayivii dhufee fi viidiyoo isaanii waraabbatanii bakka itti haa fayyadaman barbaadan yuutuubii barbaadan tiiktookii barbaadan feesbuukii waan ta'aniif garuu rakkoon isaa mataa ganna gara galchanii narra duulanii na arrabsanii na qajeelchuuf moo na dabsuuf kana qofa natti hima. I think si qajeelchumaa binatti fakkaata malee haati akkatti kun bakka naxxantu irratti hin fakkaatu walla. I think tilmaama beek. Wallahi. Amma wani jiratti duulanii waa lamaaf. Namni guutuun si wallaalee eenyu sila jedhaa jira kun amma xalliileen faati. Koomenti keessatti. Namni dhibba saddeeti eenyu suneen yaa jira wallahi namni wallahi anuyyuu si wallaalaa jira bar ani leefaan toro warrumaan duraan si beeku hundi isaa Oromotu akka isin wallaan san godhe kan gabbayii jedhee huccuu baafatu gabbayii sana arraa alhamdulillah rabbil aalamiin mee matama qullaa haa dhufu jedheeti malee akka isaaniitiif barsila waan biraatiin dhufaa ture garuu amma akkan godhetu uummanillee warri sitti duule waliin itti duulla faranjoomuun kee kun xiqqashoo ufitti gargaartee guchattiinan ati reefuu ammallee sirriitti afaan duushii kanan baranne barumsarra jirta mana fa'aa lafa fa'aa achitti hin bitanne tinnish waan kana kanna dibannaati kanatti jedhe wallahi xiqqoo amma anuu laal bakkee nafsi jaaladhaa osoo ati akkatti sanaa jettee kaayiroo dhuftatti dubbisa jettee hin sodaadha maa bakka injiraami humna ofiitii ol nama dubbisuun kun tokkollee sheemii nama qabamee waan seetamee taasise. Engirii aaniin doktoraan kun si sodaadha jechuun namni waggaa 27 bara si sodaadha jechuun namoonni biraa akka bineensatti si dammaqan shuuf. Wallahi. Kanaafuu dabaltuu surree yoo deemte rakkoo miti rifeensa kana naan ta'in wallahi dulloota amara fakkaate dasa lafa. Dulloota amaraatii miti dullatti faranjaa fakkaatu. Rakkoo takka jiru kan jiru. Kan jiru biyya faranjii. Jaata waggaa jaatamaa fi torbaatamaattu akka harka ol qabatee jaalala ajaa'iba kan dabalu amma tun eegee ganaa isinitti deebi'ee isin rakkisuun si galee kana waan ta'eef erga na gorsite gosa keessa garuu sababni ani dhufee fi sababa suuraa kiyya mataa firiizii maa murattee naan jedhan maaliif mataa firiizii muratte oh my god thank you mataa firiizii maa murattee naan jedhan mataa kiyya maaltu isaan ga'ee yoo morma sunaa mure maaltu isaan ga'e mataa kiyya yoo firiizii muratte mee maal akka deemsa. Maal isaan irraa balleesse maal isaan irraa fuudhe keessattuu ijoollee komandota kan biraa jiru wallahi ijoollee kan akka biraa nama biraatiin
keenya dhaggeeffadha. Uummata keenya ijoolleen miidiyaa kanarra ooltan boleewwan mucaan tuni iftuu jechuudha. Isuma dhugaa rabbii iftuuni nama tokko miti. Dachiidha. Wallahi isuma dhugaa rabbii isinitti himaa. Nama achi jiraattee waan agooti fi miti gabaas jirtu waan agooti fi miti. Isuma dhugaa rabbii. Hin jaaladhaanii hiriyyaadha. Wajji nyaannee wajji dhugne nama rakkoo fi hamtuu waliin qoodachaa turre. Obboleewwan kiyya mucaan tuni nama baay'ee gaariidha. Baay'ee miskiina. Nama dubbiin kottu isinii galee. Amma kunoo jettanii mucayyoo miskiina kolfuu taphachuu malee waa takka wanna hojjenne fiddanii har'a firiitiin gaffidan obboleewwan. Rabbi ka hojii keessanii isin nyaatannu. Uummata viidiyoo namarratti dalagu. Suuraa namaatti irratti viidiyoo dalagu obboleewwan. Ila qullaa dhaabbatu miti. Abbaan uffata gabaabaa uffatu miti. Yoo fedhe qullaa yoo dhaabbate ati zabanyaa jaannataati miti. Zabanyaa azaabatii miti. Mana maadellam. Teetifuu hin gubattaaf hin gubattuu hin beektu. Jaannanni sun hin jiraaf hin jiru iyyuu hin beektu. Anis dhugaa rabbii isinitti hima. Namni guyyaa tokko saraatee hin beekne inni janaaban viidiyoo namarratti dalagu. Booddeen keessan nama miira keessa galchitanii kun akkatti firiisin argitanii ofirraa ariitanii. Ila keessattuu uummanni keenya warri miidiyaarraa kun qabsoo keessatti isintu nama jabaa ofirraa ari'a. Mucaa durama mee namni har'a akkatti gadi bahee faranjii fakkaatee qullaa dhufe osoo isin borulee waan biraa jiruun ta'an yoo feetan abiyyi makkaneessa amaaraatu xirroo faate. Haala kanaan Caalaa Bultumee fa'a, Saaliyaa Saamii fa'a, ijoollee sagalee qabdu artistoota hedduu ariitaniitiin bilxiginnaa jalatti galchitanii har'a nama sagalee isinii ta'u dhabdaniitiin booyaa jirtu jechuudha. Ina isinitti hawaa tokko isinitti himu. Fakkeenyaaf mee asliin nama arrabsaa jettan haasoftan. Takka aslii ebalumaa qullaa deema. Ebalumaa mataa qullaa deema. Ebalumaa surree deema jedhee noormaali nama dhuunfatirraa haasa'u argitanii. Jara keenya namarraan haasa'ina. Namarratti hin duulina. Viidiyoo yoo jiraate gaffidha. Intuun koo nu bira garaa turte kunoo kilaatii kana taa'aa garaa turte. Viidiyoo yoo hudduu ta'e waraabdee kan ibsu jette malee wallaahi inni kunoo inni kilaatiin ibsuun garaa turte kana. Viidiyoon ibsuu ani beekne qabni kunoo. Kilaatii kana. Ibsu kilaatii kana garaa ture. Kana garaa turte. Viidiyoon ati eessa abbaa keessatti midhaan viidiyoo miti ibsitanii jiru. Dhugummaan qabdee hin qabdu namni beektan tokko jiru isinii gale. Bushoota hinki jiddan isinii gale. Nama miira keessa galchitanii mucayyoo miskiina anasitti ifaajeetiin guddisee biyya faranjii erga. Yeroo akkatti maraachisan wajjin diraamaa dalagaa ture, reediyoo wajjin diraamaa dalagaa ture, takkaa mataa fuudhee aarti manni gorsan gabaa hin beekta. Takkaa baay'ee beeku wallaan beekamaa. Kanaaf viidiyoo isaan lubbuu kiyyarraa fuudhanii dachiisanii maraachaniitiin dachirra deeman kana erga jandaa godhachuun isaanii oolle bakka naa godhatan jedhee tuma qullaa dhufe malee ani ofitti amanee dhufe malee sodaa isaaniitiin illee dhufe amma bare yookaan sodaa kenna sodaa isaaniitiin dhufe ofitti amantummaa kee agarsiisu dhufe. So ati wama isaan fidan laalaa jettee dhufe jechuudha. Yaa. Yookaan sodaa isaaniitiin fiigisanii osoo hin taane ofitti amantummaa kan jiru ofitti amantummaa hin qabu. Mataa kiriisii osoo viidiyoo mofuroo isaanii deemee baafatan ibsu. Miidiyaa kanarratti warra wal baay'ataniin wal beeytaniin keessa eenyusitti aana isa dhugaa rabbisitti argu. Walla sin aan walla bila sin aan. Maa kuni beekamaadha maa. Anami. Yaa. Eshi anami akkana godham. Ufitti amantummaa kee argisiiftee jirta. Garuu mootuu amma yeroo laayivii kanarraa baate edana yoo laayivii irrallee buutee rakkoon qabu wal haa dhageenyu yoo laayivii kanarraa baate xiqqasha of duubaan deebi digalee firiibii hin murte moo kun hin faradee amma rifeensi maqaa rabbi mataa akkasi dheeressanii mure kuno. Yaa rabbii kiyya. Marti maraachanii oolanii mannaan simee akkana argin akkuma kiyya kana dheeratu. Bade wallah. Wallah osoo taa'ee jiraate ammoo bu'ee mana yaalaatti keessa. Edaan jirru edaatti maraachaniyyuu. Maqaa rabbi osoo kaa'ee jiraate amma mana yaalaatti keessa godhe.